ingiliffaan afaan oromootiin isinii ta'a. Gamanumaan Hanaan Biqiltuu Booniyyee akkam jirtu hundi keessanii warra deebiidhaan afaan oromoo waliin. Dirra nagaa alhamdulillah. Maashaallah baga sa'aatii kanaan isin ga'e. Har'ammoo aniin akkam ustaaza biyya Turkii fakkaattee teessi daawaa wayii isinitti godhaa jirti. Waa kana tafsiiras. Daawaa nuyi fixee dhumarra dhuftee baratu. Maashaallah. Anis waan isin dhibu keessaa yeroo daawaan godhamu gartokkee gara mirgaa kanan natti ulfaata isinii galee sababni isaa ijoolleen kun daawaarra jiru waan kana dhaqee dhaggeeffachuun qaba waan jedhu xiqqoo shakkaan ture waan gaariirra turtanii. Booniyyee. Abeet. Akkam nagumaa. Nagaa alhamdulillah. Wallahi baga sa'aatii kanaan si ga'e alhamdulillah. Walumaan. Nama bade maa miidiyaa irraa ammoo si argaan jiru barbaddee hin mul'attullee takkaa si argeen beeku. Maashaallah hundi keessaniyyuu baga nagaa naaf taatanii. Biqiltuu. Wayyee. Obboleettii qaalii maa akkam daraa akkamumatti naa jirta meeti kun. Ergisin nagattanii koo bara waa iddoo jijjiirame. Maali gaa geessinee manaan si geenye galle. Nu eessaayi nama ajaa'ibsiisa. Agasittuu bakka anaanii nanaasa ani. Naam ayyaana akkamilaa simbira. Takbiiraa gochuu jammarreerra takbiiraa kana. Allahu akbar walillaahi alhamduu kana jalqabnee jirra nu dura salaanna. እኔ ቅድማችሁ እንትን እየሰራ አልነበረም ወላ ያ nu dura salaata waan ta'eef amma takbiiraa amma bor salaanna ka idiin nu biraa bori. Akkamitti bor idiin simbiraa ta'e? Yeroo simbiraa tokko jedhu nu biraa lama jedha guyyaa. Makkaanu akkam gootu gaa? Makkaan isi gaasa amma silaa makkaanii nu biraa har'a ture. Komentiidhaan waan argin jedhinaa ilaa jaarsi waan ittiin jedhu sinii galee amma nuti nama waggaa 41ffaa keenya dheengadda kabajate waan ta'eef nun shakkinaa amma akkam lafa nutti dukkaneessi ta'ettan. Wanti ku gaafata. Kazas biqiltuu maal ta'eere? Maaltu? Inni amma naan Ayyee waan gaarii jalqabnee turre. Jedduudhaan anaanii karaarraan agatte malee isiin daawaa kana natti gochuu jaallatti. Biqiltuu. Wayyee. Maala noo geessee manaan si ga'e tan egaa nagaatti jedhamee si biraa deebi'e maaltu wayii dhalate moo akkamii? Maali obboleessa koo ergiti geessite barrii manarraa na geesseetti ollaan galchine barrii dhuunfaa dhiiste deebite. Kadheenumaa ammoo rakkoo wayii jira naan hin jedhin qofa ayyadduu kana gaajandaa biraatiif biizina goonaananii badee jira xiqqoo dhiifama naa godhiitii isiillee ilaalaan jiru waan ati irra jiru. Ammoo soddaan garaasitti jabaate moo akka wanni isaa? Dhugaa dubbachuu fi badiin soddaa bira qofa osoo hin taane obboleessa isaa naan dabaloo isa sii quxisuu sanatu rakkoo nutti ta'e. Haadha kalaamal arabiitiin boonii jedhiifama naa godhi bakka hayaata jajjabduu akkanaatti arabiffaa yoon dubbadhu natti tola. Haadha yaa bani aadam nihnaa kunnaa ma'abaa mashayna albeet al-ukti yaani al-ukti naam. Ana wa Abaa Khaliifaa wa wayna ta'ani Shafii'ur Rajul walitti araarsine jechuudha geessinee walitti araarsine baga gammadde ati mucaan nana har'a booda waan balleessine soddaa ta'ee deema jedhee hundayyuu xumureen biraa galee ammas akbaara aaraanatti maa jirti obboleettiin koo qaalii an kabaju yeroo hunda mataa keessan adeemti bar waan kan kee bar hirribana dhowween hirriba sii galee amma ishii haa ta'u akkam taate
boodarra maaluma taatini. Boodarra gaachi du'aayi wayii yaa rabbi anjara kana adda baasuu dadhabeeraadha kaa gargar baasee godhi jedhamee du'aayin kan nutti kadhatan. Innaa lillahi wa innaa haadha bani aadam kun ilma namaatii garuu akkanatti du'aa isitti godhe. Obboleessuma keenya gaankomatinii kutisuu kee dabaloo koo sanan akka siree du'aayi nutti godhe otoo harmaatii anuu beeka obboleessuma ta'een rakkise malee. Akkana taanaan kan isaas hin miidhu jedhe kan isaa tariila inni dhakaa gara darbaasi godhii jedhe suni akka du'aa itti ilaallatu. Maaliif nama bootaa guddaa namaa qabu kanatti beektaa xiqqoo si eebba ilaal abaarsa fakkeessee si eebbisa laama kun teeknikaa ilmi namaa fayyadamu yeroo irraa kana si galee biqiltuu ko. Amma maammeen immoo tarii dhimma kana yeroo dhugaatti fakkaata shakkaa turellee qeetti hin dhiyeessine. Aniyyuu akka caarraa jaarsa fakkaadhee raqee xumurarra kan koo taa'u. Amma walumaa galatti manaa si baasee jiramu wajjin jirtari. Walumaa galatti xoorinnatiin addunyaa sadaffaan banamnaan asii erguma obboleessi kee akkas jedhe obboleessa kee mataa gad deebistee naan arguun barbaada jedhe. Laa hawla walaa quwwata illaa an keessan jira. Ati keessan jirtu isuma nu abaare sana mataa gad deebistu malee naan jedhaniinna. Innaan illaahi maal kun maan wajjeeftee safara gadi garagalchiteetta taanaan maa tokko nu fixxeetta Maanu garaa maaliitiin maalis ta'uu dhiiga kooti yoo kamittiin gadi garagalcha hin dandeenya dhugaa dubbachuudhaaf. Nama rartu. Ansilumaa sitti meedha beektaa biqiltuu koolaa si galee. Dura laammaa ofii waas jalan jiru miti ilaalame ijoolleen keenya otoo waan dubbatu. Waan jiru rafaniiru amma jarri hin jiran. Shoo. Jaarsi yeroo inni waa dubbatu laa ijoolleen amma mana ola. Gaafuma inni jechuudha mana sheekotaan deema. Gara tokkoon Dooktor Maarree jettanii Dooktorii biiftuudha. Isiin mana sheekanaa Huseen gariiba sheekanaa Huseen naqee ni taana wayyaa aarsisee du'aa isitti goosisa jedhe. Maammeen sheekota biran deemaa jedhe. Sheekota jennaanu isa waggaa 32 ilmi rabbii barsiise si galee utuu waan nyaatin marumaan isaa hidhate. Jarri akka kanaa kun guumaa isha'u akka bakka jaarsummaa inni dhaqeen dubbanne taa'isa bultiin adiigee jedheen dhaqee himadha gaafa inni jedhu maalan jedheen bakka mucaan kun hin taatuuf bakka atammaati jechuun ilaammasii galee as jalan jirutti ettanatti waadaan keenya waadaadhaas na dhagaan jiru miti. Dhagaan jiru rafeera dhugaa. Gamanumaan booniyyeeniif anaan qalbiin cabinaa kaate amma wallaa'ee siin shakkaa gisee tokko anaaniin kana faabara sheekota turkii kana fakkaattee garaana guudii wallaa'ee daawaa ganaanati. Ati isinitti nan deebi'a. Akkasitti laa biqiltuu koo amma gaafa sana jechuudha akka inni siin taane dura bu'ee jechuudha hafuurri wayii natti mee ture natti mee. Siin ta'u gurbaan kunii akkanumaan bakkeetti si hambisuuf si gatuuf hin dhaqinii siin jedhaan ture sumatu dhiisii naa ta'eera. Yeroo ana teessiftee ana obboleessa kee teessiftee jechuudha. Soofaan si quuqaan jiru beela'aa jirtaa nama mareef nyaateetu harka niqatiin dhufee nu bira taa'ee beela'aan jirtu ettee gaafatta. Ani inni misaa nyaatee hiraatatu nyaatiin jaarsummaa keessan irra jiru bishaan tokko ittiin fidin jechuudha. Gaafuma sanan xaraxxare jechuudha wal dhabdu kan kee lafa jiraa kan rabbi sii qopheesse siin jedhaan ture garuu walumaa galatti amma kaayyoon kee maa'iniree gara keetti deebi'uudha moo? Bari gaafuma duraa laa obboleessa koo an jilbeenfadheen dhiifama si gaafadha maaliif jennaan na gorsitaniitu isin obboloonni koo anatuyyuu gorsa keessan didee ni beektaa gaa ijoollummanis nutti jira qalbiin kunis na taa'u dideenaan anatis nirra tarkaanfate. Ammaani obboleeyyan kiyya dhabuurraa
sababa kiyya yeroo hundaa obboleeyyan kiyya bilookii mataa gad deebisinaan jedhamuu isaarraa anjiraan adda bahuu hin danda'u. Jarri ija kiyya agartuu kiyya dhiiga kiyya jedheen gara keessanitti hin deebi'e isin filadhe. Akkana taanaan bareedaa ila amma booda jechuudha waan siidhaan hin dhufa isin dhiisu maayii fi nan beeka si tuyyi qaaliidha. Si kana tuyyi beektaa daa'imandii waan taateef gurbaan hin hafu si jala. Garuu gaafa inni dhufee jedhee natti ergi sirriitti akka warra arusiittan gabbararraa fuudha. Sii galee amma gaarri keenya irra hedduun seera shari'aati gaa haala shari'aatiin uumama rabbi jedheenyi kaa godhateetuma wajjin jireenya isaa jalqaba. Ani immoo akka aadaa naannoo Oromiyaa keessaa naannoo keenya naannoo Arsii jiru isa sanan isatti deebisa. Sababni isaa ganni bidilibsii qofa ganna 20 fidutti tokko jedhe obboleessa baay'ee qabna waan ta'eef. Maayif ijoolleen xixiqqoon illee sababa keetiin milkaa'uu qabdi keenya keessatti. Warri komantii immoo Allahu Ta'ala sodaadhaa wallaahi billahi qalbiin hin cabsina. Nazanneesse soddaan keenya Biqiltuu waan badaan dubbatiin as na jala jira natti fakkaate. Ajjira. Ana jala. Na jala natti fakkaate. Nyaata wallaahi biqiltuu ati bakka naman taatu yeroo hunda amma bara boonii jilaa dhaggeeffadhuuti maqaa kootii kitaaba tokko ga'a wanni barreeffame seenaan daba murteessa waan jedhuudhaan mana isaa keessatti amma laan kanan jedhe maammee ilaa sarugumaan siin jedhamti ani ilaa dhagaye si jechuun jaarsi gaabeettaati Wayatan mana jalan dubbate. As qe'ee keessa jirtan seene siifan gorsaa jira laa akkasiin qajeeltee manatti deebitu sii galee. Amma kijibdeerta amma kijibdeerta. Booniyye ustaas booniyye billaa aleek sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jedhe. Tokkoffaa dhagaye booniyye. Ani gabbararraa fuuchuun koo waan hin hafne maammee hin hafu jechuudha. Ati gabbara bichaan dubbanne yeroo duratti waan hedduu dubbateetti. Inni akka taazaabii as na ol keessee dubbataa turte. Amma jechuudha tokkoffaa intalli daa'immantii akkasiin taate bareeda. Akka maammeen jechuudha biqiltuudhaan taane gurmuun kun atti maatu. Hin ta'uuf. Sababni isaa anammas waan an kijibuun qabu. Yoo gabbara sirriitti gabbaree jechuudha. Horii guddaatti dhangalaasee nurkaa fuudhee bakka akka warqiitti eeggata jechuudha. Akka warqiitti akkasiin hin cabne. Isinii galee. No warri jettan immoo dirqama murteessuun qaba maal xiqqoo simaa waggaa meeqan itti dhama'ee jaarsummaa jiraatii. Warri korantii tasgabbaa'anii. Miira keessaa ba'a. Jaarsi gizee tokko amma waan haasa'ullee hin dagata waan ta'eefi walumaa galatti maqaa keetiin sarrafameera biqiltu jajameeras. Akka kee arrafamu dhugaa. Atamma kan kee akkuma sanatti naafa taa'u yoo inni gabbara sana fide na dubbisiisi bakka yoo inni dirqama sitti deebi'uun qaba jedhee na dubbisiisi inni sigaa ilma Oromooti waan ta'eefi. Gabbara gaafattu gaa. Walaa egaa. Kanaaf booddee obbolummaatti bakka kalaasi ani yeroo hunda isin tuqamuu kanan hin danda'u. Sababa kootiin inni isin amma dura arrafamtan xiqqaatan hin ga'a. Nan xinnaadhe malee akkan itti gadi bahee waa dhaqee suuqiidhaa waa bitadhee dhufu ofan shakke waan namni dhagaadhaan mataa kana keessa fagoo dhaabatee dhiiga mataa keessaa na darbaa jiru wayii natti fakkaachuu jalqabe hayyee itti fufi. Namni kana booddee natti dhiyaatu dura isin jaallachuu isin kabajuu qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Isinii bakka guddaa yoo kenne anis bakka guddaa kennaafi namni kanaan booda natti dhiyaatu jechuudha. Kanan ta'u taanaan
namni amma keessa namni amma obboloota kootiin haa ga'u hin jiru. Ati murtii hin dandeessu dhiisii maammee jedha tokko. Maala murtii dadhabe murteessuun yoo nan dhiisi gatii hangara laafessa ta'e moo yoo nama dhufee jedhee ati dhiif kana hundayyuu dagattee isaa kennu. Ani annan ba'a galchaanisa. Qoy ati an deemeera gaani dhufnaan annan deema laanii an xiqqoo si jaarsummaa bakka biraatii na barbaadaa jiru waan ta'eef ani biqiltuu ati hin dubbatin qoy meemaanii kana waa gaafadhaa siinis hedduu ana dhimma wayitii na barbaadaa turte ana qoy akkam mushurraa wayii si godhaa jira waan kana meequba kee akkas godhe tuan hin dhagahi waa taate mo'atis. Yaa turutti waan mallee kanaadha. Alhamdulillah. Haruun kan rabbiiti. Laan xiqqoo jaarsummaatti dhumanna baatiidha kan na yaachisu waan biraa miti eerumaa nati isiniin jedhe garuu gaafa eerumtanu namatti eerumtanu immoo zirzirii isaanii hin ga'a. Maayif yeroo inni xiqqoo mana kana keessaa bitaa mirga yaaduu jammare lafa isiniin jirretti yeroo inni silkii kana ol fuudhee ilaaluu jalqabe liqimsaa isaa qabna waan ta'eef keessaa dhabamuu hin qabnu. Qoy ati ijoollee kana sadanii daawaa akkamiitti godhaa turte tuan hin dhufne irraa xiqqoo siinatti godhe. Gaa'eera bara ustaazii as turan hin jettu. Haazaa. Diiniyaatti godhame. Saantu nutti godhaa oole. Biqiltuurra ga'e dhaabbata. Wallahi ati asidii guddaadha naan jedhe tokko maal rabbii jedhiiti maalan sitti hojjadhe. Ani booniyyee yoo taate isiitti ammallee hin dubbanne. Waa'een biqiltuu immoo har'a miti kaleessa gaafa jalqaba tokko inni itti seenu wajjiniin jirra. Harkaa fuuchuus itti deebisuus wajjiniin kufanii ka'uus gara fuulduraatti tarkaanfachiisuus immoo dirqama keenya waan ta'eef inni kun isa kanaa qalbiin jabina. Kan koo dubbisi. Kan kee kamillee kana keessaas waa jirti jaartiin kee ta'u tooftaa kan fora bu'an na dhibee misni wajjiniina. Anaan immoo booniyyaan si booniyyee. Wallahi respektii guddaan sii qabashi sitti waa tokko hin ta'etu. Ati warras jala deemtanii kan koo booniyyeedha jettan wallahi bilookii nyaattoo kee booniyyeedhaan ijaarsummaan naqu isiin nama guddaa. Gabaanarraan qabu maal jechuudha? Jaarsummaa biqiltuutu taa'uu qaba. Nama qaaman na beektu waan taateef waan hunda kiyyatti jaarsummaa. Lakka anaanati eega heerumtee turte taana. Ana? Maa kunoo jaartii kooti jedhaa tokko as jala deemeeti maa dhattee raftu maa ifa sitti qabda guumaa xiqqoo siigaa si bira taanaan qalbiin nu fayye maleetu bakka biraa ta'anii silaa rafnee eega cinaachuun tigannuun ciisu warra jedhutu kun as jala baay'ata waa'ee dhimma keetiitii. Booniyyee moo biqiltuu moo? Anaani malee anaan kan kooti yaada manaa kiyya kan jedhu baay'ata. Ay miskiin akkas ta'e? Ta'eera. Yoo inni waan nama gaarii hin taane ammumanii waa fidaa rakkoon qabuun shakkinatiin shakkii yoo jala jiraate. Dhadhaan tiniidha du'aa kadhadhaan bulaafan erga abbaa